Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya Faana Media Corporation irraati tamsaasni kallattii keenya sa'aatii kana irraati kaasnee simbiraan keenya jalqabeetu kan inni jiru keessumatti immoo Faana Media Corporation sa'aatii dabalataa afaan Oromootiin argateetii dhimmoota garaagaraa guyyaa guyyaatti simbiraan ga'aa hageewwana turreetu kan jirru har'as dhimma tokko keessattuu dhimma waqtaa wajjin wal qabatu qabannee istiidiyootti argamnee jirra gamanumaatiin waliin akka turtaniif isin affeerreerra. Dhugaadhaa dhimmoota garaagaraa dhimmoota waqtaa irrattis xiyyeeffannee kallattiidhaan qaama dhimmi kunis ilaallatu irratti qoodachiisnee kallattiidhaan kan simbiraan geenyu taana Naqaachoo Hayilamaariyaamii fi akkasumas Ana Martii Tasfaayee waliin kan turtii taasisnu nufaana turaasiniin jecha akkuma tiyyuu jalqaba irratti kaaste dhimma tokko qabna biyyi keenya Itoophiyaan yookaan immoo Finfinneen dhimma tokko yeroo dhiyootti keessummeessuudhaaf kan isheen qophii irra jirtu innis immoo dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaa wajjin wal qabatee waggaa waggaadhaan akka gaggeessitu ni beekama kanuma irratti bu'uureffannee immoo keessumaatii hundeeffama gamtaa Afrikaa EU jechuu kan dandeenyu keessumaachi keessatti immoo ogeeyyiin Itoophiyaa maali kan jedhu wajjin kan wal qabatu kan irrattis bu'uureffannee qabxiilee garaagaraas kaasaa ogeessa wajjin kan turtii taasisnu ta'a ogeessa keenya wajjinis daawwattoota keenya kan wal barsiisnu ta'a obbo Musaa Sheekoo ogeessa miidiyaa fi akkasuma qorataa dhimma Afrikaadha maqaa Faana Media Corporation akkasumas immoo maqaa daawwattoota keenyaan keessummaa keenya kabajaa taatanii asitti waan nu affeeramtaniif waan nu argamtaniif ulfaadhas niin jenna. Galatooma. Dhimmoota hedduu hin kaasne jalqabarrattis amartii muraasaa kaasee jirti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa amma gara 54 akkas geenye jirra sana dura garuu biyyoota muraasa irraatiin kan darbe biyya gita bitaa jalatti hin kufne yookaan biyya koloneeffamne hedduudhaaf keessaa ishee jalqabaati keessattuu Itoophiyaan weerara Xaaliyaanii lamaan isaa yeroo ofirraatii qolattee booddee biyyoonni gita bitaatu jala turani baay'een isaanii warreen kan Speen jala warreen kan biyyoota Awurooppaa warreen akka Faransaay jala turani yeroo sanarraatii kaasee Itoophiyaan ofii isheetii erga bilisummaa ishee eeggattee erga birmadummaa ishee eeggattee turte booddee obbolawwan biyyoota Afrikaa warreen kaanis gita bitaa jala kanaati akka isaan baaniif geesheen baachaa turte hunda isaa ni yaadanna hedduun isaanii akka fakkeenya bilisummaatti kan kaasanis Itoophiyaa dhagatii ta'eef dhimmoota kanaa fi dhimmoota kana wajjin wal qabsiisanii dhimmoota bal'aa kaasne wajjin kan turu ta'ichaadha obbo Musaa Sheekoo namoonni baay'ee isiniin beeku Faanaafis maatiidha kana qofaallee osoo hin taane dhimma hidha haaromsaa wajjin wal qabsiisee gaazexeessaa baay'ee jaallannoo Alarusii wajjin miidiyaalee gurguddoo Arabaa warreen akka Aljazeeraa Alabiriirratti dhiyaachuudhaan kallattiidhaan dhimmoota hidha haaromsaa wajjin wal qabatu dhimmoota birmadummaa Itoophiyaa wajjin wal qabatu irratti yeroo isin ogeessota miidiyaa biyyoota Arabaa wajjin keessumaa dhimma warri Sudaanii fi warri Masrii sirriitti isin beeku kan wajjin wal qabsiisee qabsoo isin taasisaniif gamanumaatii isin galateeffannaa nuti beekamtii guddaa isinii kennina har'as dhimma Afrikaa wajjin wal qabsiisee dhimmoota hedduu kaasuuf istiidiyootti waan nu argamtaniif irra deebiitiin guddaa galatoomaa isiniin jenna. Anis baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Maatii faana hunda. Akkuma kaasnee keessattiyyuu dhimmuma seenaa hundeeffama gamtaa Afrikaa wajjin wal qabatee keessumaatii seenaa hundeeffama gamtaa Afrikaa kan bara 2001 kan bara 2002 duraa fi akkasumas immoo ergasiitiiti dhimma tokkummaa gamtaa Afrikaa kan jedhuu fi ammoo gamtaa Afrikaa kan jedhu wajjin kan wal qabatu isa durasi isaan asitti immoo hirmaannaan Itoophiyaan gaheen isheenii tokkummaa kana hundeessuudhaaf ba'atte irraati tookaneeti sana booddee immoo qabxii keenya sattaanotatu cayineeti gaarii ta'a. Haa ta'u ammas irra deebi'ee galatoomaa jedha Itoophiyaan Afrikaa irraa yeroo kaanu Itoophiyaa irraa jalqabuun dirqama waan ta'eef biyyoonni Afrikaa almost hundinuu jechuu danda'ama Laayiberiyaadha xinnoo lammaffaan isiidha jedhama almost biyyoonni Afrikaa hundinuu kolonii jalatti kufanii turanii nuti yeroo hedduu yeroo dubbannu yeroo dippiloomaasii Itoophiyaa ibsinu seenaa Itoophiyaa yeroo kaasnu Itoophiyaan umriin ishee waggaa 150 olii jedhama. Waggaa 150 ol kuni kan lakkaa'amu koloniin kunis addaan hin kunne jechaadha. Carraa waggaa 150 turuu biyyoonni Afrikaa biroo hin arganne erga isaan akka biyyaatti dhaabbataniin booda koloniin dhufee waan isaan gabroonfateef jecha Itoophiyaan kana jalaa baatee hangafa biyyoota Afrikaa taatee jechaadha. Hangafummaan isii kuni shoora guddaa Afrikaa keessatti akka taphattu taasisee jira. Kana wajjin kan wal qabsiisnee kaasnuu mata duree keessan gaafii keessan wajjin kan dhufu gamtaa Afrikaati. Gamtaan Afrikaa baay'ee ce'umsa hedduu keessa deemee dhufee baroota 1960 irraa biyyoonni Afrikaa suutuma suutaan takkaa lamaan kolonii irraa
bilisa bahaa dhufanii kolonii irraa biyyoonni bilisa bahaa dhufan kun gruppii xinnoodhaan wal dubbisaa turan biyya 2 biyya 3 biyya 4 jedha gara gruppii 3tu uumame gruppiin 3 kuni tokko Casablanca kan jedhamu Casablanca warra Moroccoodhaan kan hogganamu kara biyyoota 9 kan tahu tokko immoo garee Brazzaville jedhamu Congo Brazzaville irraa kan fudhame innis walitti mammakaadha akka biyyoota baha dhiha kan jennu osoo hin taane biyyoota kaaba Afrikaa fi dhiha Afrikaa gareen Casablanca hedduuf keessatti qabata giddu galeessa immoo kan akka Guinea kan akka Republic Central of Africa kan jiru kan akka Chad kanneen of keessatti qabatu garee Brazzaville kan jedhamu gareen sadaffaa immoo garee Itoophiyaan keessatti argamtu gareen kunniin garee biyyoota 19 ta'atiniin hundinuu bakka jirantti gurmaayan booda ilaalchi siyaasaas kan jiru biyyoota kanneen jidduutti hedduun isaa walii galuu dhabuudhaan ilaalchi walii galuu dhabuudhaan gareen lamaan duraa sun dadhabaa dhufe kan Itoophiyaan keessa jirtu kun biyyoota hedduus kan of keessatti qabatudha yaada cimaa Itoophiyaan burqisiisuudhaan hangafummaa kolonii jala galuu dhabuudhaan kabajaa Itoophiyaan biyyoota Afrikaa biratti qabduun sagaleen guddaan Itoophiyaa caaluudhaan gareen sadiinis kara garee kanaatitti asmakuudhaan bara 1961-62 kanneen yaalii irra turanii yeroo jalqabaatii fi bara 1963 dhaabbata tokkummaa Afrikaa kan jedhamu hundeeffame dhaabbata tokkummaa Afrikaa yeroo hundeeffamu kana hedduu seera ittiin bulmaataas tahee biyyoota hedduu akka isaan dhufanii walgahii kanarratti argaman tahuudhaan tahee hojii dippiloomaasii cimaa kan taphate biyyoonni Afrikaa akka wal irraan hafne akka sagaleen isaanii addaan hin cinne hundinuu iddoo tokkotti akka walitti qabaman kan shoora guddaa taphate Itoophiyaadha jechuu dandeenya. Dhimma kana wantoota hedduu kaasnii keessattuu Itoophiyaan na yaadadha yeroo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed muudama isaanii argatanii muummee ministeera Itoophiyaa ta'anii addabaabaayii masqalaatti haasaa taasisanii keessaatti pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaataan Itoophiyaan haadha bilisummaa Afrikaa ta'anii beekamtii isaan kennaniif sana yaadannaa kanaaf akka isaanii bilisummaa isaanii gonfatanii qofaa osoo hin taane faffacaanii deemuu irraati tokkummaatiin waliin deemuu wayii jedhanii dhaabbata tokkummaa Afrikaa yeroo sana 1963 kana booddee bara 2002 naannoo sanatti Afrikaa kibbaatti dhaabbanni gamtaan Afrikaa AU amma jennu sun hundeeffamee jira. Kana keessa egaa Itoophiyaan amma sirra deebiitiin hundeeffama qofaa osoo hin taane gamoota hedduutiin gahee ishee baachaa turteetti. Beekoo Musaa Sheekoo dhimma siyaasa Afrikaa akka nama qoratu tokkotti seenaa Afrikaa akka nama qoratu tokkotti nageenyaa fi gahee Itoophiyaan Afrikaa irratti baatte kaasnee ilaallu bifa keenyaan. Ardicha keessatti kan isheen baatte sana meeqaasne? Sirriidha. Akkuma jenne Itoophiyaan hangafa biyyoota Afrikaa keessatti wanna hedduun Afrikaa keessatti dhufu modeeliin haarofni hundi isaa biyyoota Afrikaa keessatti dhiibbaa godha. Karaa Itoophiyaan deemtu hordofuudhaan akkaataa uummanni Itoophiyaatti jiraatu hordofuudhaan cimina isaanii ejjennoo bilisummaa uummatoota Afrikaatii fi karaa argisiisan ibsa asirraa bahu qarqaarsa dhaabbilee bilisummaa fi qabsoo bilisummaaf tattaaffatan Afrikaa keessa hunda keessatti qarqaarsa godhamu kan siyaasaa kan diinagdees ta'e logistics ta'e hedduu isaanii jechaadha. Nelson Mandelaan dhufanii biyya kana akka turan biyya kanatti akka leenji'an na kan biraas kan kana fakkaatu hedduutu jira kanarraa ka'aa jechaadha. Itoophiyaan gumaacha Afrikaa fi kan godhaa turte achi booda gaafa dhaabbanni tokkummaa Afrikaa gadi dhaabatee wanni hundi sirraahee jedhe biyyoonni kolonii jalaa bahanii miila isaaniitiin haga tokko dhaabachuu gaafa jalqaban qormaanni hedduun Afrikaa keessatti uumamuu jalqabee walitti bu'iinsi gosaa walitti bu'iinsi adda addaa jira. Kana keessatti Itoophiyaan biyyoota walitti bu'an kana qarqaaruudhaan jidduu isaanii dubbatanii
haala mijeessuudhaan warra walitti bu'iinsi jidduutti uumamu san fidanii Finfinneetti teessisanii araarsuudhaan biyyoota nageenyi keessatti haa kabajamu humni raayyaa ittisaa keessatti haa bobba'u jedhamu keessattis biyyoota Afrikaa keessa jiran keessa haga Itoophiyaadhaa kan keessatti hirmaatee hin jiru jechaadha. Itoophiyaan gara kanaanis hangafummaa isii qabattee itti fufte kana qofaa miti raayyaan ittisa biyya keenyas biyya deemi hunda keessatti badhaasa sadarkaa addunyaatti sadarkaa Afrikaatti disipliinii guutuudhaan ciminaan itti gaafatamummaadhaan miira pan-africanizimii mul'isuudhaan raayyaa ittisa keenyas dabalatee karaa kanaanii hangafummaa guddaa qabnaa jechaadha. Suni yeroo bara 1963 irraa jalqabee hanga bara 2002tti biyyoota hedduu keessatti kan karaa African Century keessattis ta'ee karaa dhihaattis tahee walitti dhufeennu biyyoota akka Senegal fa'aa wajjin kan nu qabnu baay'ee akka fakkeenyaatti kan ka'utaa jechaadha. Bareedaadha keessumaatti amma akkuma kaasaa jirru hundeeffama gamtaa Afrikaa keessatti gaheen Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhu wajjin kan wal qabatu qabxiilee garaagaraa kallattii adda addaadhaan kaasneetu kan ilaalaa jirru keessumaa immoo dhimmi irraanfatamuu hin qabne amma maayinni rakkoon Afrikaatiin hiikamuu dhimmi jedhu jira keessattiyyuu qaamni gara biraa yookaan immoo qaamni biyyoota garaagaraa seenanii dhimma Afrikaa keessan galan rakkoo Afrikaatu beeka Afrikaanonni hiikatanii kan jedhu sana wajjin kan wal qabatu biyyoota Afrikaa keessaa immoo akkuma kaasnaa jirru Itoophiyaan geeshee baachaa jirti gama rakkoo Afrikaanonni hiikatan kan jedhu kana keessatti hagam hirmaachaa jirti kanaaf immoo agarsiistu kan nuuf ta'u maali kan jedhutti daballeeti. Akkuma hangafummaan Itoophiyaa suni akkuma himnetti ta'e hangafummaan kunis qormaata hedduu of keessaa qaba jechaadha. Yeroodhaan hin yaadattanii yeroo dhaabbata tokkummaa Afrikaa irraa gara gamtaa Afrikaatti yeroo jijjiiramu qormaata baay'eetu ture hangafummaa Itoophiyaa kana fudhachuudhaaf teessoo dhaabbata tokkummaa Afrikaa yookaan gamtaa Afrikaa kana gara biyya isaaniitti geessuudhaaf biyyoonni hedduun hojjetaa turanii kana keessaa Liibiyaa kaasuu dandeenya. Otoo dhaabbanni tokkummaa Afrikaa gara gamtaa Afrikaatti hin cehin dura walgahii sadiitu ture walgahii Sirt magaalaa Sirt jedhamtu kan Liibiyaa keessatti yeroo lama sadaffaan immoo Tripoli keessatti magaalaa guddittii Liibiyaa keessatti taasifamaa ture seerri ittiin bulmaataa akkaataan gamtaan Afrikaa itti dhaabbatu wanna tokko tokkoonni haalli mijaa'u hundi yeroo sadii walitti aansee Liibiyaatti ture jechaadha. Yeroo wanti suni obbo Muusaa fedhii Gaadaafii agarsiisa ture. Gaadaafiin keessattuu teessoon gamtaan Afrikaa olaantummaan Liibiyaan gamtaa Afrikaa keessatti qabdu kan Itoophiyaa caalee akka hin argamuuf oolummaan isaan hin godhin jiru maallaqa haga kennuutti illee wanti sadiin isaanitti deemanii seenaa keessatti barreeffamee jira. Beekamaadha. Tokkoffaa Muhammad Gaadaafiin biyyoota Arab Liigii keessatti dhiibbatu jira walii galteen hin jiru. Biyyoonni Arab Liigii keessa jiran hedduun Muhammad Gaadaafii hin dhiibanii jennaani ani ndooma biyya Afrikaa keessa jira numayyuu Afrikaa keessa waan jiruufi karaa Afrikaa kana naannofnaa kan jedhu imaammata Afrikaatti fuula deeffachuu qabatuudhaan yeroo sanii karana garagalanii wanni hojjetame dhiibbaan guddaan Itoophiyaa irratti taasisan baay'eedha. Hasawa muummicha ministeera duraanii Mallas Zeenaawii ni yaadattu kan deebii kanaaf kenname. Yaanni kuni ka'ee jennaan biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii nu wajjin dhaabachuu isaanii seenaan Itoophiyaanii hangafummaan isiin qabdu ciminni isiin qabdu dhimma Afrikaa irratti ilaalchi siyaasaa biyya keessaa irratti rakkoo haa qabaatan malee hoggantoonni Itoophiyaa bulchaa turan dhimma Afrikaatii fi aarsaa guddaa akka kafalan ibsuudhaan yaada kana yaada irraa gara qabatamaatti deebi'ee dhiibbaan Itoophiyaa irratti godhamee ture deebii kanaan fashilaahee qormaanni kun jira. Qormaanni gamtaan Afrikaa biyya biraatitti haa sossa'u teessoon isaa kan jedhu
akka yaadaatitti jira garuu kabajaan biyyoonni Afrikaa nuuf qaban hangafummaan Itoophiyaan biyyoota Afrikaa bilisoomsuu kun seenaa hinjifatamuu dadhabee jechaadha. Seenaa akka fakkeenyaatti yeroo hedduu fudhatamu sababa kanniin gamtaan Afrikaa haala gaariidhaan cimee itti fufee diplomaasiin kennaa kan Itoophiyaan hojjettu keessattuu biyyoota Afrikaa irratti keessattuu immoo biyyoota ollaa irratti kan xiyyeeffannoo godhu naannoon gaanfa Afrikaa naannoo murteessaadha. Gaanfa Afrikaa yoo tasgabbaa'e Afrikaan guutuun tasgabbaa akkuma amma argitan kana jechaadha. Naannoo olaan galaana diimaa jira biyyoonni kanarra jiran jiru dhimma kanniin geopolitiksii naannoo kana jiru Itoophiyaan hangafummaa waggaa baay'ee kontinuitii qabaachuu wajjin amma biyyoota naannoo kana yoo laalle maqaa biyyoota kaasuun barbaadu biyyoota kana hundayyuu waan kabajaa qabuuf jechaadha. Biyyootan turre erga yeroon isaan akka biyyaatitti ijaaraman yeroo baay'ee as dhiyaataadha. Ka Itoophiyaa immoo yeroo laallu duraan Ottoman Turkii waggaa 130 har'aa Empire Portugal waggaa 150 har'aa 20-40 har'aa Itoophiyaan jara kanniin wajjin qunnamtii diplomaatii gootii jechaadha. Yeroo Itoophiyaan kana gootu biyyi kuuwwan kolonii jala jiranii jechaadha. Hangafummaan kuni muuxannoo diplomaasii cimaa kan itti fufaa ta'e amma waa hedduu kaasuu dandeenya jechaadha. Tibbana kana kan Soomaaliyaa keessa ture diplomaasiin Itoophiyaa cimina isaa muuxannoo isaa callisees eegee sa'aatii dhumaatitti sa'aatii sirrii ta'etti deebii kennaa jechaadha. Kan hin jarjarree kan failing goone kan hin hinjifatamne experience yeroo dheeraa irraa kan ka'e Itoophiyaan kan hojjetti jechaadha. Karaa gamtaa Afrikaatittis yeroo dhufnu walitti dhufeenyi gamtaa Afrikaatii fi Itoophiyaan qabdus dhiibbaan isiin gamtaa Afrikaa irratti godhuu dandeettu shoorri Itoophiyaan gamtaa Afrikaa keessatti taphattus muuxannoo diplomaasii cimaa irraa kan ka'e jechaadha. Dhugaadha keessumaati kana irratti waa dabaluudhaaf dhimma Afrikaa wajjin wal qabatee amma rakkoo walii keenya yoo furree kan jedhu akkuma ka'umsaatti nu ta'uu kan danda'u waama dhiyoo kan raawwatame wajjin wal qabatee wal dhabdee biyyoottan wallaa gidduutti illee uumamaa ture kan Sudaan kanallee kaasuu dandeenya. Jaarsummaadhaan Itoophiyaadha kan gidduu galee dhimma koodha dhimma Afrikaadha kan jedhu wajjin kan wal qabatu illee gidduu galee akka raarribuu kan taasifame akkasumas immoo kan waraana kaabaa sanas illee kaaba Itoophiyaa sanas kaasuu dandeenya. Kun egaa Biyya keessatti dhimmi kun baay'eedha. Obbo Muusaan yaadatu taanaan dhimmi isin irratti biyyoota Arabaa duukaa miidiyaa Arabaa duukaa irratti falmaatu dhimmi hidha haaromsaa seenaa addunyaa keessatti dhimmi bishaanii dhimmi hidha garaagaraa mana maree tasgabbii yookaan immoo security council itti takkaayyuu dhiyaateen beeku dhimma Itoophiyaa qofa dhimmi hidha haaromsaa kan achitti dhiyaate naannoon suni rakkoon kuni dhimmi kuni dhimma Itoophiyaati dhimma Afrikaati kanaafuu dhimmi hidha haaromsaa dhimmi bishaanii gamtaa Afrikaatti kamuu qaba jedhame asitti deebi'ee dhimmi kuni mari'achuun isaa baay'ee isaa kaasanii ilaaluu danda'u kana keessa Itoophiyaan geesheen baatee nagarra dhimmi biraan xiyyeeffannoon gamtaan Afrikaa keessumatti immoo 2063 xiyyeeffannoo guddaa ta'e kennachaa ture keessaati biyyoota Afrikaa siyaasaanis dinagdeetiinis tokkoomsuu yookaan immoo integreeshinii uumuu seeru sana keessa kan argamu keessumatti gama dinagdeetiin kaasne haayilaalume Itoophiyaan dinagdeetiin Afrikaa walitti dhuudhaaf deemsi isheen deemte fakkeenyaan akkamittiin kaaseeru sanuu ibsaa jijjiirama maalii moo agarsiifamaa jira kan jedhu tokkoffaa biyyoota bakka sadiitti ilaaluu dandeenya waan isin kaastanii Itoophiyaan biyyoota deebisanii ijaaruu qarqaaruu keessatti fakkeenya guddaa kan ta'u Soomaaliyaadha. Soomaaliyaan mulu mootummaan fail down ta'e duwwaa irra zeeroo irra jalqabee mootummaan Itoophiyaa yeroo tokko Finfinnee yeroo tokko Bahar Dar yeroo tokko Sodaree bara 1985 irra jalqabee haga 90mootaatti warra milishaadhanii Somaalee keessatti wal lolan hoggantoota lolaa kanniinii fi warra gosa garaagaraa siyaasa warra adeemsisan kanniin hunda isaa walitti fuudhuudhaan akka biyya isaatitti akka dhimma Itoophiyaatitti hojjechuudhaan
waggaa 10 ol mootummaa Soomaaliyaa bakka inni jigee walitti qabee walitti deebisee biyya godhee dhaabee deebisee jira jechaadha. Kana hawaasni addunyaa hundi kan amanu seenaa Itoophiyaa keessatti kan jiru dhaloota keenyatti kan himnu jechaadha. Kuni fakkeenya guddaadha. Akkasumas Suudaan kibbaa akkasumas Suudaan Kaartuum yeroo dhihoo muummichi ministeeraa achi deemanii warra Suudaan lamaan wali araarsanii mootummaan coomsaa akka dhaabatu kan taasisan keessatti kan exampliin kunniin gugurdaadha jechaadha. Kuni tokko. Lammaffaan dhimma hidha haroomsaa fi Itoophiyaan seenaa addunyaa keessatti yeroo 13 mana nageenya addunyaatitti dhimmi isii yeroo dhiyaatu nuti Itoophiyaan akka warra Ijiptii doolaara biliyoonaan gadi baasnee kafallee loobiin binne warra siyaasa gugurdaa kanniin mallaqaan hin binne jechaadha. Nu haqa lama qabna. Haqni tokko dhimmi Afrikaa keessaa Afrikaanotaan furmaata argataa kan jedhu kana kan ejjannoon Itoophiyaan qabatte kuni haqa guddaa diplomaasii biyya Masrii kan fashilseese yeroo 13 kan achitti dhiyaate kan Arab Liigitti dhiyaate wanna hunda kan hojjetame kan fashilsiise haqni tokko guddaan kanaa jechaadha. Itoophiyaan kanarratti dhimmi Afrikaa Afrikaanotaan hiikamuu qaba kan jedhu irratti yeroo hunda dhimma Suudaan irratti dhimma gaanfa Afrikaa Soomaaliyaa irratti dhimma Suudaan kibbaa keessatti kan ture irratti ejjannoo kana kan qabate Itoophiyaadha. Dhimmi Itoophiyaan ejjannoon isiin qabatte kun yeroo ammaa gamtaa Afrikaa keessatti baay'ee hubannoo uumuudhaan biyyoonni Afrikaa yeroo rakkoon adda addaa ka'u kara biyya alaatitti fiiguu irra kara gamtaa Afrikaatitti as dhufuu kan jedhu irratti biyyoonni Afrikaa xiyyeeffatanii jiru. Kun immoo cimina diplomaasii Itoophiyaan taphattee irratti gamtaa Afrikaa keessatti ammas ciminaan hangafumaadhaan itti fufnee jirra. Fuuldurattis immoo kan itti fufamu ta'a jechuudha. Kan dinagdee sana kaasnume dinagdeetiin Itoophiyaan biyyoota ollaa walitti hidhuudhaaf Afrikaan qabeenya qabdi. Qabeenyi sana garuu waggaa hedduutiif tokkoon karaa koloniitiin itti fayyadamuu hin dandeenye. Amma moo kophaate kan fiigaa jirru. Maaliif olirraatiin daldallu? Itoophiyaan waan baay'ee qabdi, Keeniyaan waan baay'ee qabdi. Keeniyaan Itoophiyaarraa, Itoophiyaan Keeniyaarraa, Jibuutiin Itoophiyaarraa, Itoophiyaan Jibuutiirraati. Walitti finnee guddachuu dandeenyetti deemsi isheetti deemaa jirtu fakkeenyummaa isaa akkamittiin ilaaltani? Kan dinagdee fakkeenya guddaa kan godhuu dandeenyu hidha haroomsaa irraa jalqabuu dandeenya. Hidha haroomsaa yeroo ammaatitti gara biyyoota 4 waliigaltee mallatteessanii kana keessaa biyyi 2 Jibuutiidhaa fi Suudaan already anniisa elektirikaa Itoophiyaarraa fudhataa jiran jechuudha. Gurgurtaan isaatiif. Hidha haroomsaa humna isaa guutuudhaan gaafa xumuramee humna isaa guutuudhaan tajaajilatti seenuu jalqabe biyyoota gaanfa Afrikaa hunda Suudaan kibbaa jira, Soomaaliyaan gaafattee jirti, Keeniyaan gaafattee jirti. I think walii mallatteessa maal kan jalqabaas ni jira natti fakkaata. Kana jechaan miigaa projektiin faayidaan isaa Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane biyyoota ollaa kanaa hunda isaa kan walitti hidhuu jechaadha. Kana kan lammataa Itoophiyaan yeroo dhimma ulaa galaanaa irratti mata dureen kuni ka'u qabeenya qabnu keessaa parsentii haganaa jedha. Qabeenya qabdu keessaa parsentii haganaa kennitee kaan achi dabarsitee kaan immoo faayidaa biraa fudhachuun biyyoonni kuni faayidaa mallaqaa qofa osoo hin taane diplomaasiin as keessa jira. Faayidaa biizinasaatiin biyyoonni kun yeroo walitti hidhame yeroo bira dhimmi siyaasaa yeroo ka'u biyyi kun wamalaafaadhaan walitti ka'anii walitti bu'uu danda'anii jechaadha. Itoophiyaan keessattuu waggaa 6 dabre kana keessa biyyoota naannoo ishee jirtu hunda wajjin walitti hidhama diinagdee kan wal guutu kan wal qarqaaru kan walitti hidhamu Suudaan wajjin akkasi ulaan galaanaa tokko guddaan isaa
integreeshinii biyyoota Afrikaa keessa jiru jajjabeessuu kan jedhuun kan walitti hidhamuu jechaadha. Kanarratti wanna hedduu kaasuu dandeenya jechaadha. Haa ta'u meeqabxii tokko dabaluuti keessumaa amma sagaleen Afrikaanota waltajjii addunyaa irratti yookaan immoo dhaabbilee idil addunyaa gurguddaa irratti beeksisuu keessatti achumaan immoo sagaleen Afrikaanota akka dhaga'amuu fi waan gaaris Afrikaa biraatti wanti raawwatamaa jiru kallattii addaadhaan akka addunyaatti beekamuuf waltajjii akkasii irratti beeksisuu keessatti Itoophiyaan qooda ishee baatteetti laata maal fakkaata kan jedhasatotti dabalannee immoo gaarii ta'a. Dhugaadha. Of course kana muummichi ministeeraa walgahii 36ffaa baay'ee walgahiin 36ffaani kan corona booda ture jechaadha. Corona booda kan ture sun walgahii murteessaa Itoophiyaan humna diplomaasii isii keessatti kan argisiiste biyyoota Afrikaa namni tokkoyyuu kan walgahii addunyaa irratti walitti dhufuu sodaatee jechaadha yeroo sanii erga corona irraa akka dhaabateen Itoophiyaan diplomaasii cimaa taphachuudhaan kan addunyaatti walitti qabdee jechaadha. Galma gamtaa Afrikaa keessatti hooggantoota Afrikaa qofa otoo hin taane sadarkaa addunyaattis warra jiran warra hooggantoota UN's dabalatee qaamaan bakka kanatti argamsiisuudhaan yeroo sanii waliigalteen araara Afrikaa kibbaattis kan ture Pretooriyaatti kan tures kan mallatteessitee na yeroo san hinjifannoo diplomaasii cimaa kan Itoophiyaan itti galmeessitee 36ffaa kana keessatti jechaadha. Walgahii san irratti waa lama cimaatu dhiyaate initiatiiviin muummichi ministeeraa dubbatanii tokko Afrikaan mana maree addunyaa keessatti teessoo akka argattu teessoo dhaabbii Afrikaan akka argattu sagaleen Afrikaa sadarkaa addunyaatti akka dhagahamu teessoo kana deebii akka nu deebisu hawaasni addunyaa kan jedhu. Lammaffaan immoo waltajjii sadarkaa Afrikaatti Afrikaanota tokko godhu miidiyaa guddaa tokko kan Afrikaanota hunda isaa bakka bu'uu Afrikaanota hunda ibsuu danda'u kara miidiyaatiin irratti hojjetamuu qabaa kan jedhu initiatiivii kana dhiyeessanii jiranii. Akkuma baratame wanna Itoophiyaan qopheessitu dabarsitu proposal Itoophiyaa yeroo hunda kabajaadhaan fudhatamaa jechaadha Afrikaa irratti yeroo san fudhatamee jira irrattis hojjetamaa jira. I think kan keessattuu kan miidiyaa sanii kun immoo kan teessoo dhaabbataa jedhu suni challenge guddaa qaba. Warroonni addunyaa gugurdaan kun warra Afrikaa kana isaaniin qixxaahee maddi akka isaanii taa'u sammuun isaanii hin fudhatu. Garuu ajandaa teeraa dhaabbilee. Ajandaa guddaa gaafii sadarkaa addunyaatti Afrikaan sadarkaa addunyaatti qabdu keessaa isa tokko kun immoo kan dhufe initiatiivii biyya keenyaatiin jechaadha. Kana dhuma sanii faatifatuniti guyyootanii muraasa booddee kan yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaan kan dureewwanii indeema waan ta'eef daqiiqaa lama siniifaa kennuuti. Itoophiyaan kan irratti ga'ee ishee akkamittiin habaatu mee gabaabsanii daqiiqaa lama keessatti tuna ibsitaniiti. Maal inni ga'ee ishee olaantummaa ishee eegsistu? Isa kana bal'inaan osoo irratti haasofnee turuu ture. Inni daqiiqaa lama isaa hin gahu garuu immoo walgahiin 38ffaa Itoophiyaadhaa fi maaliidha kan jedhu Itoophiyaan waggaa lamaan dabre kana akka waggaa 25tti hojjetamaa ture keessattuu Finfinnee keessatti I think hooggantoonni Afrikaa hirmaattonni walgahii 38ffaa irratti hirmaatan magaalaa kana dura hin yaadin haarawatti akka dhufan kan karaan isii bareede kan galmi gamtaa Afrikaa bareede kan muuziyeemiin Adawaa keessa jiru kan sagantaan Caakkaa project kan keessa jiru kan waan kan dura hin argamin
namni waggaa tokko keessatti waggaa lama keessatti kana hojjechuu hin danda'u kan jedhamu kanaan akka surprise ta'anii Itoophiyaan maali kan jedhu kana dura ani rakkoo naannoo dippiloomatii kanas waan tureef beeka waa hedduu warri Itoophiyaa dhufu kuni dippiloomatiin biyya alaa waa'ee Itoophiyaa kana beekuu barbaadan garuu immoo inni qophaa'ee fuuldura isaanii hin jiru amma Andinet Paarkii deemte masara mootummaa duraanii deemte Adawaa Muuziyam deemte Itoophiyaa waggaa 150 nu jennu san gabaabinaan karaa dijitaal taheen eenyu nuti Afrikaanonni eenyu Itoophiyaan maaliidha kan jedhu kana kan keessatti kan agarsiisudha kanaaf walgahiin 38ffaa Itoophiyaan injifannoo dippiloomaasii hedduu kan galmeessite hin ceetu osoo jedhamu kan ceete akka biyyoota petrodollar akka nama biyya petroleemii argateetitti fuulduratti daddafinaan deemaa kan jirtu kanniiniin akka surprise ta'anii abdiin qaban jedha. Guddaa galatoomaa Buumusaa. Ulfaadha. Iyyee qophii keenya har'aagaa keessuu yeroo qabaannee bal'aa kaasneeti dhimmichi dhimma guddaati waan ta'eef garuu yeroo keenya wajjin wal qabsiisee qophiileen biroos gatii jiranii fi waan istiidiyootti nu argamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha Yirnaqaachoo Hayilamaariyaam Amartii Tasfaayee fi dhimmicha irratti dhimma bal'aa kan nu kennanii miidiyaan gurguddaa addunyaa keenya irratti sirriitti kan beeknuu fi abukaattoo hidha guddichaa kan ta'anii ogeessa miidiyaa fi qorataa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Buumusaa Sheekoo istiidiyootti affeeranii jira. Isaanii guddaa galatoomaa jennaan sa'aatii 11 oduun eeggas hin biraan kee booddee odeeffannoowwan warreen kan qophiilee itti fufu waan nu durtaniif guddaa galatoomaa.